الشمار كفوني أكم جرتني كبجمتوتا في جالتمتوتا تشاينا لا ينتو وسلا جرجرة ترجمتن نكان كوبا كجرتن تسناقا كابو إسنين جتشون جالت دابا كجراتن بقى إيقامتني أما يرو كان على دفيتنا فيديو كان نتديتورا أكم مفهوم كارجتن دفكيت اللينجرا قالوا وان كومنتي لالي كومنتي كيرو لما تاجولي بايتونا بريسي كومنتي كان جتشون يروني واني جلت بريسو جزيه هندا ما تدري جزين بريس جلت بريس سورة فيديو هجتته فيديو كان نمني برباد وندو فيديو لالي فيديو كان لالي وكان جدين كومنتي جلت وكان سني بريس نما توكو تفرات قالوا وكان فيديو سني هجت نمو تباجي نفيا جدي وانا لالي في أي شورا كان فيديو أكن هجت تايه إذا كان فيديو كان لايك شير كوتشون دكتنا وروني سنتي تولي مويو إذا كان شير كود أجولي ريو تكسني برانغا نمو تباجي لني فيا جدي تايا دسني جتشون جالدا سبب نساء غافا غزيون دندبدا غافا بيور مار وانت باي غيا غيا نغوان بربانفو اغاكا اوبوليتينكو كان نغافته ايشي قفامتي بايزاوي يرو باي جولن باي نغافتني جرا وايلا كوسكوتي يرو تكو بريستان توريچودا بريسنا موتوكو ارغاتي فيديو سانجلاتي كومنتي جلاتنا باتو كنه ارغاسي كانموني باي نغافچا تورنجچودا كنافيو كي فيديو تكو جلاتو غان نما كنا بريسه namni biraatis immoo gaafa biraana barreessee jirra oggaa viidiyoo irra taa'ee namoonni baay'een ni fayyadadeeto kana yaadada Facebook akkotilee sinifan kenna akkasuma mooyyuu lakkoofsa akkotilee sinifan kenna wantoota isin barbaadanii akkasuma mooyyuu fedha keessan waan akkanaa barbaannallee oggaa jettan bakka san isinii ga'uu nan danda'a jechuudha gan danda'een isiniin jechuun danda'a egaa kan namni guutuu miti namni ani guutuudha kana ni qulqulluudha jedhe obsaba waan ta'eefu haga hirrina kootitiin haga dandeettii kootitiin bakka na ergattanillee isin deemuu nan danda'a jechuudha. Haala mijataa iddoo mijataa keessatti isin jechuun jaaladha. Kanaafiyyuu egaa kara viidiyoo kiyyaatti tan deema. Viidiyoo kan laayik sheer godhaa egaa akkuma duree warri maamila chaayinaa yaantu asallaa hin taane immoo maamila kootaa hin dagatinaa isin jechuun jaaladha. Guyyaa guyyaadhaan viidiyoo asirratti darbu hordofaayi. Want isin fayyada jedhee obboleewwan kun ni fayyada jedhee kanan yaadedha. Kanan hojjedhu waan ta'eef iyyuu isin jechuun jaaladha. Egaa ka maaliif ani obboleewwan kun ni fayyada saba kun ni fayyada information kun jedhee itti gammadee tan viidiyoo kana hojjedhu. Isinillee immoo iyyuu kabajaa naa qabdan na argisiisaa jirtanii dhugaa dubbachuuf keessattuu ijoolleen na jajjabeessaa jirtan dhugaa koomentiidhaan kan akka koomentii haamilee namatti tolu jiru guyyaa guyyaadhaan koomentiin isin naa barreessaa jirtan. Hedduu tokko galatooma egaa kan namni haguma nama kabaju kabajamaa deema jedhama mitiire kanaafuu ilmi namaa gaafa ofii bootaa qabu ilma namaatiif illee bootaa qaba jechuudha kanaafuu iyyuu galatooma isin jechuun jaaladha egaa kara lakkoofsatitti darba lakkoofsi kiyya kan biyya keessa jiru wanni iskiriin irratti illee isinifan barreessa viidiyoo gubbaa irratti jechuudha afaan illee immoo iyyuu isinittan hima duwwaa 945 jahatamii torba 45 lakkoofsin anan maarkaa qabu daariktii dawwaltanii kan ittiin argachuu dandeessan jechuudha. Egaa kaamooyyuu haga ammaa iimoon kan irra jiru baay'een seenu iimoo sanirra kan iimoon irra jiru immoo lakkoofsa biyya sanii jechuudha. Lakkoofsa biyyan ture yookaan Amaraatii keessattidha jechuudha kan inni iimoo fayyadamaru. Baay'ee kanallee iimoon tokkichi irra hin jira. Bilbila amma isinii kennu kana warroonni iimoodhaan illee na dubbisuu barbaadanii bilbiltanii jechuudha WhatsApp minaamina hin buusne bilbiluma duraaniitiin hin jira egaa ka bilbila koo duraanii ijoolleen baay'een ni beekan jedhee tayyaada yoon beekne ta'e immoo isinifan barreessaa sallee jechuudha yeroo hunda isarratti hin argamu garuu kanan argamaru bilbila nama isinii kenne kana gubbaarrattidha jechuudha kana fakkaata feesbuukni kiyyammoo egaa ka warri kara feesbuukatiin illee dhuftanii wantoota tokko illee baay'ee keessatti maalan dubbachuu barbaada warroonni waa illee beeksifachuu barbaadan biyya keessa ala teessanii biyya keessatti walii daldalaatti illee jiraatan waggaa jiraatan ta'e warri meeshaa fakkeenyaaf kan akka uffata aadaa haa ta'u hiriyaa keessanii abbaa manaa keessanii ijoollee keessanii hojjisiistanii ta'u uffata aadaa ayyaana irratti kennuufi barbaadan illee waggaa jiraatan bilbila kana qabadhaa isiniin jechuun barbaada keessattuu iyyuu ka harmee keessan gammachiisuudha. Uffata barbaadan diizaayinii akkanaa barbaanna fakkeenyaaf yookaan hojii akkanaatiin barbaanna uffata aadaa jechuudha akkanaatiin barbaanna harmee keenya abbaa keenya gaabiidhaan deebisee jechuudha haala kanaan hojjisiisuu barbaanna warri ijoollee qabdan immoo ijoollee keenya akkanatti hojjisiisuu barbaanna warri jettan illee waggaa jiraatan ta'e
bilbila kanaan naa bilbila imoodhaan illee na argattu imoon achirra hin jira imoo waan irratti buuseef hundumaa aappii hundarraa waan buuseef ijoolleen keenya baay'inaan sagaleedhaan dhugaa dubbatan imootu dhageechisa jechuudha kanaafan imoon achirratti bu'eera warri imoodhaan isin dubbistan akkasuma immoo footoo kaastanii erguudha waassaappiin baay'ee namatti mijata fedha keessan laalee waassaappiillee bilbila kanaan banuu nan danda'an isin jechuu barbaada warri immoo ijoollee keessaniif illee hojjisiisuu barbaadanii uffata aadaa wanta wal qabateen jechuudha waan ijoollee keessan ayyaana haa ta'u akkanumatti lafaa kaatanii haa ta'u warri hojjisiisuu fi barbaadanillee diizaayinii keessan filattanii too isin hojjisiisuu nan danda'a isin jechuun jaaladha kanaafuyyuu bilbila kana qabadda akkasuma immoo feesbuukallee isiniifan teechisan isin jechuu jaaladha feesbuukni kiyya ka warri kara feesbuukatiin illee dubbisuu barbaadanii feesbuukni kiyya ayyaantu mucaa kakuu jedha murfaayilii kiyyarra kan feesbuuka kootirra jiru wannuma piikcheruma yuutuubii gubbaarra jiru kanaadha jechuudha yookaan immoo suuruma kanaadha jechuudha haga ammaa wanti kanachirra jiru kara feetanillee waggaa dhuftan ayyaantu asallaati jedha telegiraamni kiyyallee imoon kiyyallee aappiin ani fayyadamu keessaa waassaappiillee kan bilbila duraatillee jiru ayyaantu asallaa jedha warri bilbila duraa beektan jechuudha wallaaltan bilbila duraallee isin barreessuu nan danda'a garuu yeroo hunda kan na argattan hoo bilbiltan kan na argattan daariittillee kan na argattan imoo gubbaattillee kan na argattan bilbila kan mana 40 kanaadha jechuudha kan na argachuu dandeessanii itti aansuudhaan immoo feesbuuka koo aadii waggaa gaafattan piikcherii kanuma argattanii kan yuutuub irra jiru kanaadha ayyaantu mucaa kakuu waggaa jettan isinii baha isiniin jechuun jaaladha egaa gaafii keessan kanaadha gaafii waa'ee bilbila baay'eetina keessanidha kan na gaafateetoo jiru nu barreessinaan jedhanii yeroon hin barreessinitu jira jechuudha gaafii keessaa gaafina hin deebisne jedheetoo yaadu yookaan natti dhagaamu keessa jiraate taananii bilbila kanaadha jechuudha kana isin hin barreessin nan dagadhe yeroo wayii barreesse akkuma dura dubbadde nama tokko na gaafate namni sun dhufeeti keessan na dubbiseetoo jira jechuudha waan dhimma minatti dubbateetoo jira achirratti odoo nama tokko deebisee namni biraatillee boru waan barbaadu amma immoo bakkuma tokkotti wal qabateetoo akkasini deebi'uufanidha kanan viidiyoo hojjechuu dhufeessin jechuu jaaladha egaa ammallee dhugaa dubbachuuf qeeqallee qabaattan taanaan saanduqni koomentii kiyyaa banaadha yeroo barbaadanitti qeeqa sogaa qabaattan waan sodaa tokko malee barreessuu dandeessanii isinin keessummeessa jechuun barbaada egaa haga har'aa dirasii egaa turtiin afaana gootanii viidiyoo kee jaalattanii na kabajanii toona laalaa jirtu hedduu tokko galatoomaa dhugaan isinin jedha oolmaa keessan dubbadhee toffitu dhugaa ani kana jedhee toffitu keessattuyyuu maamiloonni haaraftillee kara chaayinaala kanaa dhuftan welkaam isinin jedheetoo jira guyyaadhaan dhuftanii fuula haarawaa argaa jira koomentii haarawaa argaa jira dhugaa dubbachuuf galatoomaa isinin jechuun jaaladha waggaa dhuftanillee yaada keessan barreessatiidha kan dhuftanii keessummoonillee warri sabiskiraabii gootanii kara koo dhuftan jechuudha hedduu tokko galatoomaa oolmaa guddaan irraa qabdan egaa kanan qabeenya koo jedhee abdadhu saba kootidha dhugaa isiniin boona yeroo kamiyyuu naajiraadhaa dhiigawwan koo isiniin jechuun jaaladhaa dhugaa karaa chaayinaala kanaa waggaan dhufu ijoollee baay'ee firoota baay'ee shamarran ta'ee dhiira ta'ee namoota baay'eeni hambifadhee jechuudha chaayinaala kanarratti wanni ani gammadu jiraate taanan hirreega isarraa argachuu osoo hin taane nama baay'een argadhe firaa baay'een argadhe shamarran cimtuu kan taate kan nama gorsitee nama deebisuu dandeessu kan nama akka namaatitti nama utubuu dandeessu shamarran baay'ee asirraa argadhee jira akkasuma obboleewwan dhiiratillee baay'ee kan shamarraniif nama ta'uu shamarraniitiif hawwii guddaa qaban shamarran guddisuu warri barbaadan warroota dhiirallee obboleewwan dhiirallee asirraa kanan argadhe baay'eetu jira kanaadha jechuudha ani chaayinaala kanarratti kanan gammade jiraate taananii waan ani ibsu dhugaan isiniin jedha kanaadha kanarraa kan ka'ee kara dafeetoo viidiyoo jedhee kara keessan dhufuun barbaada dhugaa isinan yaadayyuu an dhugaan isinirraa fa'i odoo nama niitworkiin yeroon dura gale baay'ee na rakkiseetoo ture dhugaa bakka isin dagachuun dadhabe keessa kooti sababbiin isaa koomentii keessan nan hawwa koomentii keessan nan yaada dhugaa dubbachuuf jechuudha maaliif akkin ani isin walitti dhiyaatu dhugaa ijoollee keessattuu jechuudha baay'ee kan wal firoomsanne baay'eetu jira chaayinaaluma kanatti wal barree haga har'aa dirasii kan walii bilbillee wal argachaatu jiru ijoollee danuutu jira jechuudha kanaafuyyuu galatoomaa naajiraadhaa naaf eebbifamaa egaa ammallee guyyaadhaan oduu haarawaa jiru qabadheen kara keessan dhufa
isiniin jechuun jaaladha akkasuma isinillee yaada keessan hin dagatinaadha gaafii biraallee ammallee guyyaa guyyaadhaan gaafii waggaa qabaatan akkasuma immoo dubbii kiyya keessatti wanti gaafii isinitti dhume jiraate tanan irra nu taanina naa barreessa bakka akkanaatitti bar gaafii sirraa qabna jechatti dubbatte keessattuu kan gorsatti dubbatte keessattuu kan informationatti nu laattu keessatti kan nu hin galle hin jirallee waggaa jettan ta'e yaada keessan naa teechisaa ani isiniifan deebisa isiniin jechuun jaaladha egaa haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo jaalalli gooftaa isiniif haa baay'atu baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja dhugaa keessattuu kanan hin daganne koomentii keessatti obboleettii koo yeroo hunda ani jaalala siif qabu akkan jedhee si ibsu wallaale jettee too yeroo hunda jaalala naa qabdu koomentii jalatti naa barreessitu dhugaa gaafa tokko amma maqaa kee dhahuu hin barbaadu naaf jiraadhu anillee baay'een si jaaladha baay'een si kabaja jaalala siif qabu kana jedhee ibsuu hin danda'u isin hunda keessanuu hordoftoota koo kana jedhee afaan kan isin ibsuu miti jechuudha naaf jiraadhaa eebbifamaa turtii gaarii